Manni maree USA gargaarsa doolaara biiliyoona 60 takka Yuukireeniif raggaasise. Daangaa Amaaraa fi Tigraayitti namoonni 29,000 ta'an buqqaaniiru jedha UN. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota biiftuu miidiyaa Neetwoork odeeffannoo yeroo ammaa qabnu bal'ina isaa akka armaan gaditti isin dhageessifna. Manni maree bakka bu'oota uummataa USA waraana Yuukireeniif deeggarsa doolaara biiliyoona 60 takka raggaasise. Gargaarsi amma raggaasifame kun koongiresii keessaa warri morman waan turaniif ji'ootaaf boodatti harkifatee ture. Yeroo gargaarsi guddaan kun raggaasifametti manni maree Ameerikaa keessatti gammachuun kan dhagame yoo ta'u, miseensonni alaabaa Yuukireen mirmirsa gammachuu ibsatanillee turaniiru. Gargaarsi doolaara biiliyoona 61 kun sagalee deeggarsaa 311 fi mormii 112 raggaasifameera. Murtee mana maree kana booda yaada kan kennan pirezidaantiin Yuukireen Zelenskiin akka jedhanitti bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteet paartiilee lamaan irraa ta'an akkasumas akka dhuunfaatti afyaa'ii Maayik Joosan murtee seenaa kallattii sirrii qabsiisan guddaan galatoomfadha jedhaniiru. Dimokiraasii fi bilisummaan addunyaa irratti yeroo hunda murteessaa ta'e kan itti fufu yoo ta'u, hanga Ameerikaan eegumsa gootuuf itti hin kufulle jedhan. Gargaarsi murteessaan har'a mana maree USA'n raggaasifame kun akka waraanichi hin babal'anne godhuu lubbuu kumaatamaan lakkaa'aman ni oolcha, akkasumas biyyoonni keenya lachuu akka cimoo ta'an gargaara jedhan. Raggaasifamuu gargaarsa kanaa booda pirezidaantiin Joo Baaden akka seeraa ta'utti mallatteessee atattamaan meeshaalee waraanaa Yuukireeniif ergine fedhii ishee akka guutuuf seenetiin akka dafanii mirkaneessan gaafataniiru. Daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay iddoo lafti kooti jedhanii wal falmanitti lola tibbana deebi'ee galeen namoonni 29,000 ta'an buqqa'uu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Lolli qaamolee Amaaraa fi Tigraay gidduutti geggeeffamuu kan eegale torban darbe naannoo Raayyaa Allamaataa jedhamutti ture. Qondaalonni naannoo Amaaraa humnoonni Tigraay weerara marsaa arfaffaaf raawwataa jiraachuun himatan. Dafanii yoo hin gadhiisne ta'in tarkaanfii akka fudhatan akeekkachiisanii turan. Hangaan TPLF Taaddasaa Warradee garuu himannaa gama mootummaa naannoo Amaaraan irratti dhiyaate haalaniiru. Waraanni waliinii kaabaa Itoophiyaa waggaa 2 ture erga dhaabbatee booda iddoowwan falmisiisoo hangaa naannolee lamaan irra turan harki hedduun humnoota naannoo Amaaraa jala jiru. Haa ta'u malee hireen lafa wal falmisiisaa kana hidhattoota naannolee lamaanii hiikachiisuu fi dhalattoota Tigraay kumaan lakkaa'aman kan sababa waraana sanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'an deebii osoo hin argatin jira. Raayyaan Allamaataa hanga waraanni kaabaa bara 2020 ka'utti bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture. Waraana booda garuu humnoota naannoo Amaaraatu to'atee jira. Torbaan lamaan darban garuu muddama naannoo sanatti hammaachuu ture booda humnoonni Tigraay naannichatti duuluun gabaafame. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii walitti bu'iinsa haaraa kanaan namoota buqqa'an 29,000 ta'aniif gargaarsa atattamaa barbaachisaadha jedheera. Namoonni buqqa'an gariin gandoota ollaa naannoo Amaaraa keessa jiran Qobboo fi Soqotaa keessa dahoo malee qubataniiru jedha dhaabbatichi. Kun akkasiin osoo jiru imbaasiiwwan Ameerikaa fi UK dabalatee kan biyyoota 7 haala naannichatti hammaachaa jiru kanaan yaadda'uu ibsaniiru. Muddamni kun akka tasgabbaa'uuf hidhattoota hiikkachiisuun loltoota jiruu idileetti deebisuun akka saffisu waamicha dhiyeessaniiru. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota kennan rakkoo teeknikaa mudateef dhiifama jecha oduu yeroo ammaa qabnu kana fakkaatan. Amma oduu biraatiin walitti deebinu nagaan nuu turam. Roonni maatii kennan ta'in maatii kenna ta'uun jajjabeessaan dhaamsam.